Welcome back. Today we will learn English speaking practice part 2. Ashama akkam jirtu hordoftoonni burqaa beekumsaa. Barnooti keenya guyyaa har'aa Ingiliffa dubbachuu shaakaluu kutaa lammaffaadha. Viidiyoo kana like, share gochuudhaan nu jajjabeessuu keessan hin dagatinaa. Barumsa keenya guyyaa har'aa kallattiimaan haa eegallu. Do you like sports? Ispoortii ni jaallataa? Yes, I like football. Eeyyee, kubbaa miilaa nan jaalladha. Can you play? Taphachuu dandeessaa? Yes, I play every Sunday. Eeyyee, dilbata hunda nan taphadha. Where is my bag? Boorsaan koo eessa jira? It is under the table. Minjaala jala jira. Is it heavy? Ni ulfaataa? My bag is not heavy. Boorsaan koo ulfaataa miti. Is the coffee ready? Bunni qophaa'eeraa? Yes, it is hot. Eeyyee, ho'aadha. Did you add sugar? Sukkaaratti naqxee? Yes, 1 spoon. Eeyyee, maankaa tokko. Can you ride a bike? Biskileeta oofuu dandeessaa? Yes, I ride every day. Eeyyee, guyyaa hunda nan oofa. Is it difficult? Ni ulfaataa? No, it is easy. Lakki salphaadha. Is the door locked? Balbalichi cufameeraa? Yes, I have the key. Eeyyee, furtuu nan qaba. Shall we go out? Haa baanuu? Yes, let's go. Eeyyee, haa deemnu. What are you reading? Maal dubbisaa jirta? I am reading the news. Oduun dubbisaa jira. Is it interesting? Nama hawwataa? Yes, very much. Eeyyee, baay'ee. Is the light on? Ibsaan banamaadhaa? Yes, in the kitchen. Eeyyee, kutaa nyaataa keessaa. Can you turn it off? Dhaamsuu dandeessaa? Yes, wait a minute. Eeyyee, daqiiqaa tokko eegi. Who is calling? Eenyutu bilbilaa jira? My mother is calling. Haadha kootu bilbilaa jira. Is she okay? Isheen nagaadhaa? Yes, she is fine. Eeyyee, isheen nagaadha. Where is the hospital? Hospitaalli eessa jira? It is across the street. Daandii gama jira. Is it big? Inni guddaadha? Yes, the biggest here. Eeyyee, asitti guddaadha. Can you fix this? Kana sirreessuun ni danda'ama? No, it is broken. Lakki cabee jira. Is it old? Dulloomaadha? Yes, 10 years old. Eeyyee, waggaa 10 ta'eera. Where is the soap? Saamunaan eessa jira? It is in the bathroom. Mana dhiqannaa jira. Is it for hands? Harkaa fidhaa?
Yes, for hands and face. Eeyyee, harkaa fi fuulaaf. Is the road long? Karaan sun dheeraadha. Yes, many kilometers. Eeyyee, kiiloomeetira baay'eedha. Are you tired? Dadhabdee? Yes, let's stop. Eeyyee, haa dhaabbannu. Where is your sister? Obboleettiin kee eessa jirti? She is at the library. Isheen mana kitaabaa jirti. Is she studying? Isheen qo'achaa jirti. Yes, for her exams. Eeyyee, qormaata isheetiif. Can you run fast? Ariitiin fiiguu dandeessaa? No, I am a slow runner. Lakki, ani suuta fiigduudha. Are you tired? Hin dadhabdee? Yes, I need water. Eeyyee, bishaan nan barbaada. Is the movie over? Fiilmiin dhumeeraa? Yes, it just ended. Eeyyee, amma xumurame. Was it good? Gaarii ture? Yes, very exciting. Eeyyee, baay'ee nama hawwata. Do you have a camera? Kaameraa qabdaa? Yes, a digital one. Eeyyee, isa dijitaalawaa. Can you take a photo? Suuraa kaasuu dandeessaa? Yes, smile please. Eeyyee, mee seeqi. Can you hear the music? Muuziqaa sana dhageessaa? Yes, it is very loud. Eeyyee, baay'ee ol ka'aadha. Is it a party? Qophiidhaa? Yes, my neighbor. Eeyyee, ollaa kooti. Do you have a brother? Obboleessa qabdaa? Yes, he is older. Eeyyee, inni hangafa. Is he a student? Inni barataadhaa? No, he is working. Lakki, hojjechaa jira. Is the water clean? Bishaanichi qulqulluudhaa? Yes, it is filtered. Eeyyee, calalameera. Can I drink it? Dhuguun danda'aa? Yes, it is safe. Eeyyee, nageenya qaba. Is the room dark? Kutaan sun dukkanadhaa? Yes, turn on the light. Eeyyee, ibsaa bani. Where is the switch? Cuftuuf bantuun eessa jira? It is by the door. Balbala bukkee jira. Where is the shop? Suuqiin eessa jira? It is around the circle. Naannoo marfataa jira. Is it open? Inni banamaadhaa? Yes, until night. Eeyyee, hamma halkaniitti. Do you have a headache? Mataa si dhukkubaa? Yes, I need medicine. Eeyyee, qoricha nan barbaada. Is it very painful? Baay'ee si dhukkubaa? Yes, since morning. Eeyyee, erga ganamaati. Where is your brother? Obboleessi kee eessa jira? He is outside. Inni ala jira. Is he playing? Taphachaa jiraa? Yes, football.
Eeyyee, kubbaa miilaa. Do you have a cousin? Durbii qabdaa? Yes, many cousins. Eeyyee, durbii baay'ee. Do they live nearby? Dhiyoo jiraatuu? No, in another city. Lakki magaalaa biraa keessa. Do you have a headache? Mataa si dhukkubaa? Yes, it is very bad. Eeyyee, baay'ee hamaadha. Did you take medicine? Qoricha liqimsitee? Yes, an hour ago. Eeyyee, sa'aatii tokko dura. Is the floor wet? Lafichi jiidhaadhaa? Yes, I just mopped it. Eeyyee, amman qulqulleesse. Is it slippery? Nama mucucaachisaa? Yes, walk slowly. Eeyyee, suuta deemi. Is the floor slippery? Lafichi nama mucucaachisaa? Yes, be careful. Eeyyee, of eeggadhu. Did you clean it? Qulqulleessiteettaa? Yes, with soap. Eeyyee, saamunaadhaan. Do you have a goal? Galma qabdaa? Yes, to succeed. Eeyyee, milkaa'uudhaaf. Are you working hard? Jabaattee hojjechaa jirtaa? Yes, every day. Eeyyee, guyyaa hunda. Where is the teacher? Barsiisaan eessa jira? In the classroom. Kutaa barumsaa keessa jira. Is he teaching? Barsiisaa jiraa? Yes, mathematics. Eeyyee, herrega. Can you speak fast? Ariitiin dubbachuu dandeessaa? No, I prefer slow. Lakki, suuta jechuun filadha. Is it easier? Ni salphataa? Yes, for everyone. Eeyyee, nama hundaaf. Do you like sports? Ispoortii ni jaallattaa? Yes, especially football. Eeyyee, keessattuu kubbaa miilaa. Do you play? Ni taphattaa? Every weekend. Dhuma torbee hunda. Is the coffee hot? Bunni ho'aadhaa? Yes, very hot. Eeyyee, baay'ee ho'aadha. Do you want sugar? Sukkaara barbaaddaa? No, thank you. Lakki, galatoomi. Where is the car? Konkolaataan eessa jira? In the garage. Garaajii keessa jira. Is it new? Inni haaraadhaa? Yes, white color. Eeyyee, bifa adiidha. Where is your brother? Obboleessi kee eessa jira? He is at school. Mana barumsaa jira. Is he a student? Inni barataadhaa? Yes, in grade 10. Eeyyee, kutaa 10. Do you like milk? Aannan ni jaallattaa? Yes, it is healthy. Eeyyee, fayyaadhaaf gaariidha. Is it fresh? Inni ho'aadhaa? Yes, from today. Eeyyee,
Kanarraati. Where are my shoes? Kopheen koo eessa jira? Under the bed. Siree jala jira. Are they clean? Qulqulluudha? Yes, I cleaned them. Eeyyee, qulqulleesseera. Where is the post office? Manni poostaa eessa jira? Across the street. Karaa sana gama jira. Is it open? Banamaadha? Yes, until 5. Eeyyee, hamma sa'aatii 11tti. Is the coffee bitter? Bunni sun ni hadhaa'aa? Yes, very strong. Eeyyee, baay'ee furdaadha. Do you want milk? Aannan barbaaddaa? Yes, to make it sweet. Eeyyee, akka mi'aafu. Do you have a cousin? Durbii qabdaa? Yes, his name is Ali. Eeyyee, maqaan isaa Aliidha. Is he a student? Inni barataadha? Yes, at the college. Eeyyee, kolleejjiitti. Where is the clock? Sa'aatiin eessa jira? Above the door. Balbala irraan jira. Is it correct? Sirriidha? Yes, I said it today. Eeyyee, har'aan sirreesse. Where is the remote? Rimootiin eessa jira? In my hand. Harka koo keessa jira. Can you mute it? Sagalee cufuu dandeessaa? Yes, it is quiet now. Eeyyee, amma calliseera. Where is the umbrella? Dibaabeen eessa jira? In the car trunk. Duuba konkolaataa jira. Is it broken? Cabeeraa? Yes, one wire. Eeyyee, shiboo tokkotu. Do you like the rain? Rooba ni jaallattaa? Yes, for the plants. Eeyyee, biqiltuudhaaf. Is it raining now? Amma roobaa jiraa? No, it just stopped. Lakki, amma dhaabbate. Is it completed? Xumurameeraa? Yes, for this part. Eeyyee, kutaa kanaaf. Did you like it? Sitti toleeraa? Yes, very helpful. Eeyyee, baay'ee na gargaare.